Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa keessanii fayyaadha. Akkuma jirtanitti nageenyi kiyya ka'uun irraa madde isin haa ga'u isiniin jecha. Egaa walitti dachaane har'allee maaliin deebitee jechuun keessanii nafu wani deebi'an har'a dhimma jaba. Waan jaba harkaan qabu. Akkuma waliin beeynu egaa guyyaa lama sadiin dura Abdiin Maammadiin qabee ukkaamsuu isaanii beeytanii qabee azabaa ture jechuudha nu agarsiisee akka itti azabullee nu agarsiisee ture. San amma kaleessa hiriyyaan isaa ka isa wajjiin Maammadiin qabee viidiyoo san keessa Abdilleen hin jiru waan isaan dhibee Maammadiin gadi dhiisee jira jedhanii waan irratti waliigala wayiti irratti waliigalanii gadi dhiise jedhanii harka irraa hiike. Harka irraa hiikee gadi dhiisee jira ka'ii deemii jedhaan Maammadiin. Maammad immoo wanni itti qabaa turan summii funyaanitti qabanii ukkaamsanii gaggabsaa turan sun mucaa mataa tuqee jirana fakkaata. Yaa hordoftoota kiyyaa waan hedduu gara nama nyaatu waan namni walirratti hin dalagne dalagaa jira jechuudha Abdiin hiriyoota isa waliin. Maammad ka harki irraa hiikame taa'ee gurbaa saniin miilallee narraa hiikii jedhee kadhachaa jira. Silaalamni harki eega irraa hiikame miila ofirraa hiikatee ka'ee gara maatii ofii kutuudha jechuudha. Hadochanii sammuu hadochanii of wallaalchisan mucaa. Akkasitti bira taa'ee itti safaaxaa, itti kolfaa, itti qoosaa ilma namaa egaa akkasitti mataa hadochanii booda gadi dhiisee jiraanuun jedha. Gadi dhiisee eega inni jedheen booda viidiyoo as baanii Abdillee waan irraa dubbatan qabu waan kana Maammad gadhiifame jedhee har'a manatti itti dhaqee dubbisee hoggaan dhaquu mana hin jiru. Maatiillee gaafadhe jennaan maatiin ijaanuu hin agarrinaan jedhan har'a guyyaa sadii barbaannee dhabne. Mana biraallee mana hiriyoota keenyaa kan silaa inni duraa dhaqullee dhahinee dhabne jechuudha Maammadiin. Akkasitti shaararrallee bakki hin barbaadin hin jiru jira keenya barbaannee dhabnee jechuudha. Jarri immoo tuyyuu wahii mucaa kana waan hin taane wahii irratti raawwatanii badheetti darbanii nuti harka keessaan qabnu nagaa gadhiifne jechuuf shira akkasii san dalagaa jiran. Lakkoofsa Maammadillee irra bilbilee jennaan telefoonni Maammad cufaadha. Kanaafi amma ani Abdi irratti bilbila ijuma keessan duratti. Abdi irratti bilbilee mucaa bakka jiru san dhugaa jirtu yoo nu hime hordoftoota keenya duratti walumaan barraa jechuudha. Qalbiin akka malee nu dhaabattee jirti bakki nuti hin barbaadin hin jiru. Kanaaf ani amma dhugaa jirtu Abdii gaafadheetiin bakka jiru mucaa nutti hima wayiin harka isaanii jiramoo akkuma jedhan gadhiisan moo eessa akka jiru dhugaa jirtu san gaafadhaa nafaana turaa isinii jedha. Yaa Allah. عذرا الرقم الذي تتصلون به مغلق حاليا أو قد يكون خارج نطاق التغطية. كمان ما دي أجيفنا تليفوني كون كمان ما دي لا ما تشوف أجرا أبدي تبيل بالأم لا كويسة كي يعني تبيل بلو جيجيرة تبيل بلا يوكي يا أرجع إن كاسو أبدي إن بيكان الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. أكمل. انت عايز أبدي دامي. بابا يا تو انجل. إنجو يدو. ايوه. نمبيتو. لكن ويا عبد جراني راك سينجراني موكم. jechuun obboleessa kiyya hirraa godhoon taane nan beeyne siin jedhe anam. Lakka kanatti sin beeku. Namoonni hedduu kan an beeku. Lakkoofsa kana sin beeytu? Lakkoofsa. Maa lakkoofsa mootummaa taasisi moo eenyu taasisi beeka? Obboleessi eenyuti? Maal afaan nama talabtu? Tamam. Ani Saayidii si bilbilaa jiraa? Said Oro, wahii Said Aman. Ora meti. Eza dhufte waan maal barbaad? Bakkuma jiruu dhufe maal barbaaddaa odoo hin taane namni odoo waan barbaade namatti bilbiluu tasgabbaa'ii na waliin haasa'e. Namoota akka kee kanaatiif namoota akka kee si fakkaatu wajjin haasa'uu yeroo hin qaban. Diimala osoo kiyyaa hin dhaabbatu. Maal barbaadde amma Anuu si wajjin haasa'uu sa'aatii qabu garuu waan na rakkisetu si wajjin haasa'usiisee na waliin haasa'e tasgabbaa'e. Na wajjin haasa'uu sa'aatiin qabdu moo?
Si wajjin haasa'uu hin barbaanne garuu dirqama si wajjin haasofsiisu jiraadha. Jechuun ati haasa'uu baattus telefoonni horofaa qaba. Okkee nama haasa'uutti jiraati raawutaalee masmara irraa yoo barbaadde. Hin beekaa akka ati fatta. Amma maal barbaadde? Jennee maal barbaadde? Hin beekaa akka ati fattaala taate fattaalummaaf akka waan ati shiraaf jecha telefoonni kee biizii ta'e anillee hin beekaa garuu amma ana qabatee na waliin haasa'i hanga ani irraa buutti nam tokko bilbiluu hin danda'u. Kun ayyaa akkas taa'an ka ani fattaala ta'us amma si kee balaa dubbatu maal barbaadde? Maaltu si gargaara? Wanni ani barbaadu. Nama silaa fardaan barbaadanitu akkas asumatti namatti dhufa. Farda maaliin na barbaada si wajjin haasa'u sa'aatiin qabu naan jechaa jirtaa bara. Laa jechuun si tuffattee jamman tanii gati booroo keessa dhokattee booroo keessa tolteebiti. Na tuffachuu hin dandeetta ani mootiyyuu nama keetii kanaan illee meebiin tuffadhaa. Amma waan asii jiru na wajjin haasa'e afaan tirfii baay'ee si wajjin haasa'uu hin barbaadu nama keetiitti dubbii barbaadu nama hawaasa wajjin jireenya beekuun. Ayyee okay. Karalleen bal'aa garalleen bal'aa yoo barbaadde. Amma na dhaggeeffadhu. Ayyee maal Dheengadda guyyaa 3 dura Mahammadiin ukkaamsitee turte qabdee. Ayyee. Si kolfisiisaami. Ayyee. Hanga har'a kolfite kana immoo gaaf tokko booyuun ni mala. Maal badala isaa qaamuu wajjaare? Badala isaa qaamuu wajjamoo? Si atiin na ukkaamsaa? Maqaan iyyallee yoo dubbatamu ni deessita jechaa dhageenyatti. Namoonni biroo. Sitti fakkaate? Ayyee. Amma dubbii biraa laaqinii waan asii gaafadhu naa deebisi. Na adda addaayyuu. Ayyee tole. Haasa'e. Yaa kii ofii akkanumaan namni jettee maleekaa gootee ol jajjabeessin itti si beeyna akka madeen gadda gurbaan biraan kisirra darinaan ficcaan kofoo keessa fixatte saniiti goota ofiin godhin itti na waliin haasa'e amma waan asii gaafadhu naa deebisi. Addimii si bilbilee dhimma hiriyaa kiyyaatti si bilbilee waan si bira jiru naa deebisi. Ayyee kasanii eenyummaa kan hin galchuuti haasa'e dubbadhu. Egaa goota of gootee akka nama hundaatu hin dhaadini guyyaa 3. Goota kaananuu bilbiltee miree harka kennuu eddaa. Daakii na wajji. Namoota hedduutu harka gara kennatti kennataa jira sanumaan. Ani yoo du'ee qiyaaman buute si harka kennachiisa malee sitti harkaan kennadhu akkasii qubanaa qabaadhu. An dubbii biraa na wallaasisini amma Mahaammadiin. Nama akkasii san barbaadna nama harka hin kennine amshee harka kennu maal goona miti. Faajaan hin qabu. Guyyaa 3 dura Mahaammadiin ukkaamsitee turte hiriyaa kee wajjin. Ayyee batakko. Ukkaamsitee akkasitti waan hin taane dawaa addunyaa kanarratti dhoogaa funyaanitti qabdee ukkaamsitee mucaa akkasii gaggalsitee irra dhaabbattee itti geeraraa turte. Odoo nama jabaa ta'e dhiiraa kakeetii harka duubatti hiitee irratti hin geerartu ture. Ayyee. Akka ati mootuyyuu lubbuu teetifuu ofii keetifuu akka ati waa hin beekne hangaafsatti tuffadhee waan isaan ukkaamsite waan kana akka waan inni kun waan badaa ta'uu ni beektaa ofii keetii ofii qabdee lubbuuf galaafatte oduu gaafsan achiin adalisi geessi awwaallee har'a irtaane. Ayyee. Hin kolfinne waliin haasa'e. Miira keessa jira Adam. Hin kolfinne waliin haasa'e. Abukaattoo ta'uuf immoo maal ta'uuf firee hayyee dubbatu. Kaleessa mootuyyuu hiriyyaan kee viidiyoo waraabee Mahaammadiin gadi dhiisee jira waan irratti walii galle wayiitu jira jedha viidiyoo san keessatti illee sin agarree. Mucaa harka irraa hiikeetiin jedhee mucaan akka isin summiin mataa hadoochitan miila ofirraa hiikuu wallaalee miila illee narraa hiikii jedhee kadhata Mahammad. Ayyee. Amma baay'ee dhuftee ayyee dubbatu. Fedhu fokkataa dhufuu bareedaa dhufuu waan dhimma hiriyaa kiyyaa qofa beekuun barbaada. Gadhiifne jettanii kijibdanii har'a mana isallee dhaqeetiin maatiin ijumaanuun agarree naan jedhan guyyaa 3. Okay. Bakka birallee mana silaa inni hin dhaqa jedhee shakke dhaqee bakka ani hin barbaadin hin jiru gadi dhiifnee jechuudha isin Mahaammadiin. Dhuguma barbaadayyee barbaachisutti namni hafe. Sindakalu kasanii anamma waan ani si dubbadhuu qofa naa dubbadhu afaan keessanatti hin deebiniya. Ayyee dubbadhu kanaatu si dhaggeeffataa jira bira. Eeywa mucaa gadhiifne jettaniitti summiin taane mataa hadoochitanii akka dubbiin kun isin naa dhageeffadhu boota na jala pappaappa na jala paappaap hin jedhiniiti dubbiin akka isinitti hin deebine. Barsanumaas jechaa jira akka namni isinirratti quba qabee jaratu akkana godhe isin hin jennee fi lubbuu teessan baasuuf jecha mucaa gadi dhiifne jettan amma mucaan gadi hin dhiifamne Mahaammad eessa jira dhugaa saniin yoo hin himne naa hin. Okay. Atis
yeroo kana federaala irraa akkasitti dubbataa jiraati gara federaala bilbilteeti sagalee banii fuula lamaan guurii keessaa guuratuuti na dhaggeeffadhu okay. Tefuufi. Okay, Muhammad fi qabuu qabnee jira akka dhiiraa tokkotti qabe jechuudha. Sanis eega qabee jire immoo ani mataani malee miidhanii miti kan yaadu sanirraa kan ta'e jedhee yeroo saniif battalatanii asitti hin argamu. Fakkeenyaaf dachaas eenyu doonno Nasaraddin mucaa jettu sana biratti dhiisee mucaa jettu naan jedhin sii ka wajjin qabee shira dalagutti jiru. Okay, dhaggeeffadhu haasaa biraa keessi hin danda'ani. Akkasitti ani fakkeenyaaf amma namoota miidhuu fi namoota dararuu yoo barumsa yuunivarsiitii golgashee barsiisee gadhiise malee dararuu qaasa dhiise garuu immoo waan amma jettu kana ani wanta akkuma qabu tokko hin jiru maaliif kagadhiise illee sirriidhaan wajjin qabee jira garuu immoo matamti isaatu matamti Nasaraddinii basaasa guddaadha jechuudha. Maaliif duraayyuu Muhammadu natti ergee jechuudha. Eenyuun? Okay. Muhammadiif Nasaraddin haqqa wal keessaa qaban jechuudha dhimma biraatiif miti. Wajjumaa qabdee addabaan turre? Okay. Asirratti maaliif gantuun bakka hundatti akkuma nama kaa'utti gantuun bakka hundatti hin dhabamtu jechuudha ni jirti. Jechuun ati ofii keetti gantuu tayaa gantuu namaan hin jedhin yaatu mataan kee gantuudha. Akkaataatti gane yaani abbaan namni fedhe baana gaafatee kuusaa qabaa fi kasanii immoo dhugaan hanga baasutti wanti nama galchu tokko hin jiru. Amma immoo dhugaa kan baasu immoo callaa girdii qaji tokko irraa dhoofne callaa baasaa jirra. Ati immoo akira eegaa onetti akira gara callaatti gara dhugaan jirtutti barbaadi malee kijibaan wannan jedhiniiti na dhaggeeffatu. Gantuun immoo akkuma bakka hundaan jirti kaganisa kiyyaa wanti nama galchu tokko hin jiru saniif wanti jechuu barbaade amman kana dhugaadha anillee akka tasoo ta'e viidiyoolee argee jira argee jennaan immoo takka irri sannellee maaliif akka tooftaa siistama ta'e ni beeka maaliif durumaa siistama hoggaa jettu okay maaliif qabee akkamitti gadhiise waliigalteen isaa walii godhan maali sagantaa maalirratti irratti walii galuu danda'anii haga dhumaa viidiyoo dhaggeeffachuu yoo barbaade. Dhaggeeffadheera san ati natti ni himtuuti. Akka walii galan dhaggeeffattee. Okay. Lubbuu namaatti irratti jechuudha kan isaa walii galan. Kun immoo. Ansuun na amansiisu. Ansuun na amansiisu. Maal jettu irra deemne? Ansuun naa fudhatamaa miti. Fudhatama ta'ee fudhatamuu baay'ee hanga duuba deebitee nama hawattu jecha an afaan kiyyarraa si bari dhaggeeffadhu. Tirfiin haasa'in aboo awwan isirraa barbaadu hiriyyaan kiyya eessa jira gadhiifneettanii kijibbanii yoo gadhiiftan eessa jira yoo isin bira jiraate maa nuti himne. An sodaa kanaa na bira jiraate jira maaliif Abdulaziz eenyutu ni beekame tamaam. Xayyibeeta jira. Sodaa kan qabne jechuudha. Kanaaf waa'ee Muhammadi yoo barbaadde eenyu akka inni bira jiru maalirra akka jiru maa hojjetaa akka jiru kama hidhabaa gadhiisan wajjin isuma gaafayye gaafadhu isaa wajjin haasa'e. Namni Muhammadiin qabne Muhammadiin jedhee konkolaataa keessa ukkaamsee kaayeetiin eegas illee azabaa ture isa san odoon taane sihi. Muhammad amma walumaa qila an dubbii laaqina dhaggeeffadhu. Okay. Amballi to'annoo jala hojjaana Nasaraddin immoo eeggamtuu kiyya garuu immoo ergamtuu kiyya haa ta'u malee akkasumatti namatu isa ergatee dhufe. Okay. Muhammadiin immoo shoora duraan taphataa ture jechuudha. Amman tana mirkaneeffatuuf jecha gara kana dhufe jechuudha. Akkamitti fakkeenyaaf qabeeyyu anu akkamitti na duuba gadhiisa. Sanna gaafattaa? Akka xiyyaatutti lammata immoo kun naaf fudhatama hin qabu. Yoo barbaadde dachaa eenyuun Nasaraddinii fi Muhammad dhimmi isaan deemanii dhimma lubbuu nama baasuuf deemu kuni tooftaadha. Tooftaa irratti walii galanii gannadiisi akkas ta'an kun tooftaadha. Maaliif inni beekan waan dhuftuuraatti walii dhufaa jiru beekan. Tamam kan taban. Kanaaf walumaa galatti jechuudha Nasaraddin ka erge
maammee dhalatti jechuu jalqabumaa jechuudha. Tooftaan jechuudha. Eenyu sitti erge? Amma immoo ofii hidhabaa walii kanii miti. Tamaa kan qabe wanna keessa amma ofii hidhabaa walii kanii miti. Walumaa galatti amman sana wanti isin jechuu barbaade lubbuu nama galaafatu hin danda'an. Ani gara dhugallee ni dhaabbata. Dhibbatti jechuudha. Garri wanna yoo sobni beeki hanga sobni tokkoo fi dhugaan gargara addaan namaa bahutti dhimma waan gara tokko deesse. Garuu immoo ibsaa waa qonna jedhanii anis naaf ibsaan jiraata. Salaatummaa gaafa biraa gaafa altakkaasa qabe takkaa inni na qabe. Abu Abdulaziz abdii amma wanni as gaafachaa jiru waa'ee ibsaa fi jinnii laaqini Mahammad isin harka jira moo eessa jira tana qofa naa himi bas. Mahammad hordoftoonni illee asumaan quba qabaadha. Hordoftoonni jechuudha. Mahammad na harka hin jiru, an quba hin qabu, gadhiifamuu isaa qabu qabee jira. Akka dhiira tokkotti qabee fide Nasraddiinitti iddoo inni jirutti kenne. Yeroo an dhufu guyyaa kaleessaa jechuudha. Achirra Nasraddiin illee hin jiru, Mahammad illee hin jiru jechuudha. Kanaaf hordoftoonni akkasitti na baruu qaba jechuudha. Maasii barra. Sakiidha maallaa takka walii galan akkamitti gadhiifamuu danda'e osoo anuu abbaan dhimmaa akka qabe hin gaafatiin kuni shakkii keessa na naqe ani ammaan kana maammillee ibsallee Nasraddiin illee nama barbaadu irraa tokko jechuudha amman sana. Maal godhuuf? Siin dabalatee jechuudha. Maal godhuuf? Siin dabalatee jechuudha. Maal godhuuf? Waan kun immoo murtii federaalaa asitti gaddeessu qofa. Federaala. Aboo anama waan isin jedhu Mahammad si harka jira moo dhugatti gadhiifte? No, anatu gadhiise. Si harka hin jiru? Na harka hin jiru. Ayaa? Ana harka hin jiru jechuudha. Tayyib gadhiisanii barbaadaa oolle mucaa kana quba qabdaati. Na harka hin jiru naan hin beekinaa jettee gabbaatee hordoftoota nullee maan hin beeksisin. Ani gochaan nama agarsiisa malee gabbaa'ee bakka hin jiru akka nama agarsiisa. Akka Mahammadii fi Nasraddiinii fi Ibsaatii fi akka keetti kana. Okay, baqbaqiin sihi amma wanni an akka gaariitti sihi mutakittiin ana dhageeffadhu. Mahammadiin isin harka jiraatee fedhu isin harka jiraachuu habaatu Mahammad gadi hin dhiifne waan gootanii jirtan. Mucaa miitanii miidhamuu isaa arginaan akka badiintu nurratti hin deebine jettanii akka waan gadi ofii keettillee viidiyoo keessaa of baaftee Naasirii waan san godhi jettee ila dhageeffadhu baqbaqin jedhini. Baabbamin jedhini dhageeffadhu an. Ibsaan akka qabamu, ibsaan akka ajjeefamu, Nasraddiinii fi Mahammad irratti walii galan keessa wajjin jirte. Finis. Kuni amma shira Mahammadii wanni bahee fi Nasraddiinii walii galaniiti ibsa ajjeesuuf bahanii jettee keessaa of baasuu barbaadda. Amma taanaan yoo hatantamaan mucaa kana barbaaddee ofii keetti akkuma fuutee maatii isaatirraa deemtanii ukkaamsitetti bakka inni jiru gabbaaftee hin himne. Dhageeffadhu no jechaan dhageeffadhu. Mucaa barbaaddee bakka inni jiru dhugaa jirtu yoo hin baafne yoo Mahammad irra rakkoon tokko ga'e namni itti gaafatamu si akkasii qubanaa qabaadhu. Yoo akkas ta'e eenyu ni gaafata. Eenyu ni gaafataa? Hin agarta sanarraan booda waan sirra ga'uuna. Asumaan immoo wanti baruu dandeessu gochi tokko dalagame taanaan ani immoo sii miti namoota wajjin deemanii guutuu saroota wajjin deessu guutuu irratti. Ila amma dubbii lafan guutiniiti dubbiin amma daarektii lafatti argamtanii Mahammad illee. Warroota walii mallatteessee akkaataa irratti walii mallatteessan san gaafatu. Kanaafuu na dhageeffadhu ammallee taanaan yoomillee taanaan Mahammadii nuti sima bira beeyna Mahammad rakkoon tokko irra gahee argamnaan itti gaafatamaa sii akkasii qubanaa qabaadhu baqbaqani jedhini. Ibsaan lubbuun ibsallee waan tokko taate akkuma isaan diinaa ta'etti karaa malee dhufame taanaan ani mirgaaf dhaabbata dhugaaf dhaabbata. Teevesi mirga waan itti taane kijibiniiti ibsallee akkuma azabdee gadhiiftee har'a labsee ibsaa waa taanaan kattaa wal arginaa. Ila akka adurreeffantuun walee gattuu walee gannaa quba qabaadhu har'aan booda. Salaama. Agartanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa amma waan dalagee mucaa miidhanii akka waan isaan hin miidhinii isaan gadhiisanii mucaan bakka biraatitti miidhamee fakkeessee haasa'u jira abbaan shiraa argitanii jirtanii akka waan ammallee gurbaan sunii fi Mahammadiin gadhiise sunii fi Mahammad ibsaa wal ajjeesuu irratti walii galanii Mahammad immoo tuyyuu kararraa maqee miidhaa ibsarraan gahuu hedduutti itti haasaya nama walitti naquuf deema kanaaf. Nutillee dhimma kana duuka buunee hordofnaa hin dhiifnu waan inni haasawuu abdii argitanii jirtanii du'aayii nu godhaati rabbi keerii haa godhu inshaallah hanga viidiyoo wayii bakka waan maamakeeti jiruu fi waan irra gaheetti walitti dachaanutti bakkuma jirtanitti nagaa keessanaa turaa isinii jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.